والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. dhaggeeffattoota kabajamtoota waa'ee guddisaa ijoollee waan jedhamurraa asiin dura qophii lama keessatti wal agarree turre har'a qophii sadeessoti. qophii sadeessotan hagan jalqabneen dura waan qophiilee lamaan keessatti haasoyneerraa xiqqoo uf duuba deebi'eetiin si yaadachiisa. qophii asiin duraa keessatti warrooma gaarii ijaarurraa haasofnee turre al-usra saalihaa warrooma gaariirraa dubbanneetin turre akkamitti warrooma gaarii ijaaranii akkamitti usraa saalihaa ijaaranii abbaa qofarraa warreen ijaaramu haadha qofarraa warreen ijaaramu warroomni haadha fi abbaarraa ijaaramu akkamitti ijaaran warrooma gaarii kana ijaaru immoo maal itti feena warra gaarii keessaa ijoolleen gaariin ilmaan saalih ijoolleen guddisa gaarii fudhattu dhalatti nu facaasaa ilmaanii kana dura dachii itti ilmaan facaafnu qopheessuut nurra jira saniti jirra haga ammaa akkamitti warrooma gaarii qopheessine jechuun keenya yoo akkam taane warrooma gaarii ijaarraa qophee dabarte keessatti du'aa'ii mu'mintootaatti fudhanne warrooma gaarii ijaaruudhaaf ka mu'mintoonni rabbii isaanitti tawassula ta'an warrooma gaarii usraa saalihaa nu godhi warrooma gaarii ijaaruu keessatti nu qajeelchi mu'mintoonni jedhan. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. آيات بريدتنا سورة الفرقان كيستي مؤمنتوني أكنا جرانيتين كرتن إيقا ورى إجاراني كرتشورا وصورا إجارين دورة توفيق ربي والروما قارين نقول نمسيسي جراني كرتشوتو إرى بريدة وري لفقوتاتو shiginyii dhaabatu ka midhaan adda addaa facaafatu akkanumaan dachiin qophaa'uun ittiin facaasu dachii bareechifamtee qophooytetti facaasa. du'aa'iin tun amma uf qopheessu warri bareedan gaariin wal dhaga'u ka ilmaan gaarii horuuf deemu akkamitti qopheeffamaa jechuu akkasuma irraa haasofnee turre qopheelee dabarte keessatti haadha manaa ta ilmee gaarii namaa sababaa taatu ilmee gaarii namaa hortu ilmaan gaarii namaa hortu akkamitti barbaadatanii akkamitti qopheessanii du'aa'ii wayta warrooma kana jalqaban haadhaaf abbaan karaa khayriitti karaa asin durarraa haasofnatti wal filatan sun walitti dhufan akkamitti aduwwii ilma namaa ibliisin shayxaana ifirraa deebisan ifirraa ittisan ifirraa dhoorgan akkamitti warri bareedan ijaarame sun ufillee shayxaana ifirraa fageessanii ilmaan horuuf deeman irrallee shayxaana fageessanii eegaa akka kanaan qophaawan warrummaa ijaaran dallawaa shayxaana namarraa itti sulle ijaaratanii
amma yeroo ilmaan horantu gaye ilmaan sun wayta ilmaan horuun jalqabamte kana ilmeen takka haadhaa haga haatti isii baattu garaa keessa teettu bultii 280 jenne bultii 280 kana keessatti warri ilmee gaarii argachuudhaaf qophaa'u jiran haati gaafa ilmeen garaa seentee beeyte abbaa mana isiitilleen gammachiisuu qabdi haadha manaatiif abbaan manaatu qophaa'uu qaban qophiin isaanii guyyaa ilmeen dhalattee lafa geettee miti haga ilmeen garaa jirtuyyuu qophii barbaachiftu jira akkuma asin dura akeeknetti haati ilmeen garaa isii keessatti guddattu sun gammachuu gayaa qabaachuu qabdi nyaata dhugiitii isiin maltu argachuu qabdi haati sun nyaataaf dhugiitii qofa son tahin abbaa warraa kaa haala isiin keessa jirtu isiif beeku qabaachuu qabdi abbaan manaa nama qaruutee hayyuu haati mana kiyyaa kun jijjiiramni itti dhufe uumaa haarawatu qaama isii keessatti magra'aa jira haga ilmeen sun garaa keessatti guddattu haati tun dabaree isiif kennuu qaba abbaan manaatiif namni warra kanatti dhiyaatu mara akka isiin dadhabbii ilmee garaa isii keessatti guddattu keessatti hin hafne akka isiin gammachuun jiraattu akka bakka gurri isii waan hamtuu dhagahurraa fageeffamtu abbaan manaa wayta maraa gammachuun itti galuu qaba gammachuun waliin jiraachuu qaba gammachuun isiin abbaa warraa waliin jiraattu sun ilmee garaa jirtutti illee dabarti ilmee garaa jirtutti illee dhagayamti ilmeen garaa jirtu in dhageetti waan haadha garaa isii osoo garaa haadhaa jirtu waan isii madditti haasawamu haati yoo gammaddeef yoo rifattee ilmeen sun beekuu dandeetti jedhan olmaa'iin waa'ee ilmee garaa jirtuutirraa haasawan sagalee namaa dhageetti ilmeen sun warri ogummaa ilmee garaa keessatti guddattuu qaban ilmeen tun 23 yoo geettu akka gaariitti dhageettii jedhan qorannoon warri ilmee garaa jirtuurra qoratan waan jedhan namu waan ifiitti amanu ta'e fi jaalatu dhageessisa yoo ijoolleen tun ilmeen tun garaa keessatti 23 geettu haasofnee turre warri qur'aanatti amanu qur'aana dhageessisa warri waan biraatitti amanullee waan biraata itti amanu san dhageessisa qorannoon ulumaa'ii waan mul'ifte ilmeen garaa keessatti gasiin garaa keessa jirtu haati qur'aana caqasiiftu yookiin ifiyyuu caqaftu waggaa 3 keessatti mul'atti bu'aan qur'aana caqasiisuu sun maaliif ijoolleen dandeettii qur'aana haffazuutiin asbaati waggaa 3 keessatti eega dhalatte ijoolleen garaa jirtu jedhan ulumaa'in yoo haga isiin garaa jirtu qur'aana dhageessifte haati qur'aana san ijoolleen eega dhalattellee itti dhagayama hin beeyti haati yoo ilmee isiitiin haga garaa ilmeen jirtu itti haasofte
yoo itti haasofte yoo itti weeddifte warra islaaman ta'e muuziqaa faa dhageessisanii itti haasawanii itti weeddisanii ilmeen sun waan san hin dhageetti keessattuu sagalee haadhaa eega dhalattellee yoo haati mana ifii keessa deemaa ergaa ifii dhaqataa ilme isii itti haasofte itti weeddifte ilmeen sun in booharti in dhageetti in booharti jechuu yoo boo'utti jiraattellee itti cal'iftii jedhan amma qoonni sadeessoo kaar'aa hoosisa waa'ee hoosisaa goonaa ilmeen dhalatte izni rabbiitiin bakka geette eega dhalatte wanni duraa taa haati ilmee san dhalte itti yaaddiftu waan nyaataa dhugiitiidha waa'ee ilmee yoo dhalattu isii haarawaa itti hajamtu taa akkaataa itti qabatanii ta akkaataa itti raffisanii ta akkaataa itti uwwisanii san haadha dhalteefi fi doktoroota haadha gorsaniif dhiisa maaliif isiin sunis hedduu jabduudha dubartiin marrinuu ingalaaf hin beekan ilmeen amma dhalatte maalitti hajamtii guddisa akkamitti hajamtii akkamitti qabatamtii akkamitti uwwifamtii akkamitti yoo isiin boottu haati booya isiisan beeyti hin dadhabdemoo waatu dhukkubamoo waatu irraa bayamoo waan irraa bayetu waan isiitti kaan itti jiidheetin san akka irraa jijjiiran daayivera waan jedhaniin kan san feetimoo mooni dhukkubsatti haati ijoollee akka gaariitti galaaf zamana nu keessa jiru kana keessatti doktoroota haadhaa mala dhawuka waan kana hunda barsiisu jira kana yookiin bakka doktoroonni hedduun jirre deessiftutu haadha haaraa wafaa barsiisa jiraaf dhiisa ammoo hoosisni waan ilmeen eega dhalatte jalqabamaati waan guddisa ijoolleetii fi guddina isaanii akkaataan isaan itti guddatanillee qooda guddaa irraa fudhataati hoosisi qooda lama qaba qoodni hoosisaa tokko hoosisaa zamana kana heddummaate ka xunxoo laastikii qopheessaniitiin ijoollee afaan kaayan san hin baanu hoosisa harma hoosisuu kanarraa ogeeyyiin waa'ee ijoollee maal jedhanii harma hoosisuun kun hagam ilmaaniif bu'aa qabaa harma hoosisuun kun hagam haadhallee bu'aa qabaa islaamummaan immoo hoosisaan maal jetti hoosisi kun yeroo hagam geettu fudhataa waan kana mara insha Allah tuttuquuf deemu yoo arra dhaqabu baadhellee qophee teenata itti aantu keessatti irraa haasa'uuf jiraadha izni rabbiitiin jalqabni hoosisaa wayta ilmeen dhalatte irraa jalqabamaa haati waa luysiftu takkaa hoosiftu tun yoota duraan dhalten tahin hoosisi sun akka lamatti isitti dhagayamu ummala ta duraati ilmeen hootu tun harma faa dhukkubsitee yookiin qaama isii qirqirsiteetiin shuukanooftee diduu tattaaffii godhu takkii hoommoo harmi dafee aanan hin ba'u kana keessatti rakkatti ilmeen sunillee waan aanan gayaa harmarraan arganneef hin bootti ulamaa waan jedhan kana
itti obsuu qabdi itti obsitee harma ilmee afaan keettee ittuma deddeebiteetiin haga barbaachise takka yoo hoosisa guutuu ilmee isii harma hoosisuu feetee jarjarteetiin hoosisa biraa kalaastikii ilmee afaan kaayaniitiin aanan itti naquutirraa fagaachuu qabdi maaliif ijoolleen amma dhalatte sun yoo harmi dafee aanan bayee fi hin quubsin takka aananu dafee hin bahu takka aanan bayeetiin immoo dafee hin quubsu kanaaf ilmeentu waan boottuuf haatillee waan isii quubsee callisiisaatti barbaaddi wayta san ijoolleen xuuxoo itti kennan san boohartisan barbaaddi aanan garaa guuttachuu feetii hoosisi achi bada maal jechuudha hoosisi wanni baduufi ilmeessantu harma haadhaa dida hedduu dhagayama takka hedduu dhageennaga hawaasa keessatti haadhan ilmeeta namaa hoosisu dhabde yoo jettin bar ilmeen tiyyaa harma diddee guri nu dhagaya ilmeen silaa harman didduu rakkoo waytii jalqabaa isii mudattu san harmi dafee aanan bahu dhabuu akka fedhetti takka aanan bayeetiin aanan haadhaa sun isii quubsuu dhabu sanirraa kaatetin ilmeen harma haadhaa san diddi waan biraan jiru haatitti obsiteetiin akka aanan isii guddatu waan gaarii waan aanan harma isii aanan baasaa dhugdee nyaattetin itti obsuu qabdii jedhan haati obsa san argachuudhaaf wanni isii gargaaru maa wanni isii gargaaru jabduun haadhaa galuudha haadha akka gaaritti galuu yoo hoosise ilmee tiyya tana bu'aa kana ilmeef qaba harmi kiyya kun jechuun galuufi haati akka gaaritti galuufi qaba yoo harma hoosise qaamni haadhalleen fayyaa akkanaata argataa bu'aa haati argattu ka ilmeen argattu san beekuudha bu'aan nyaachisaa takka nyaataa ka ilmeen harma hodhuurraa argattu maalii jedhan warri fayyaa ka waa'ee ijoollee amma dhalattee fayyaa isaanii jala deemu wal gaafatan ogeeyyii waa'ee fayyaa keessattuu hoosisa aanan harmaa bu'aa inni qaburraa wal gaafatanii bu'aa hedduu keessatti akeekan olomaa'iin warri waa'ee kana beekan aanan haadhaa ka ilmeen harmarraa lugdu takkaa hootu waa 400 waan guddisaa qaamaa surrii ilmaan amma dhalatee saniif bu'aa qabu waa 400 uf keessaa qabanii jedhan qorannoo adda addaa godhaniitiniin qorannoo tana keessatti maaltu bayeef waa 400 hormoonaata waan jedhamu irraa walitti qabamu 400tu keessa jiraa jedhan waa 400 kanatu ilme gargaara akka qaamni isaanii ittisa godhateetiin dhukkuba adda addaatirraa isaan nagaya bayan aanan harmaa ka rabbiin dandayyii isaatiif laaffiseetiin harma haadhaa keessaa maddisiise kun waan qaamaa fi surriin ijoollee itti hajamtu hedduu uf keessaa qabanii jedhan waan guddinni qaamaatiif ka surriitu itti hajamu hedduu uf keessaa qaban aanan kanaaf aanan filaniif
yeroon barbaachiftuun hoosisaa haga isiin deemtuu hoo hoosisu kun jalqabarraa wayte ilmeen dhalatterraa hagam takka barbaachisa yoo diqqaatte osoo waan biraa itti makne osoo waan aanan biraa hin kennineef osoo xunxuu afaan hin kenne ji'a jahan duraa harmarratti gabaabachuu qabdii hoosisarratti harmuma qofa kennuuf irratti hajamtii jedhan ji'a jahan duraa tun irraa diqqeenna jechuudha eegasi waan biraa itti makuufi hin dandeetti haati lakin haga yoo diqqaate waggaa tokkootitti harma qofatti irkachuu qabdii haga ji'a jahaa akkasitti yoo haga ji'a jahaa harma qofa hoosisan ilmeen sun ta duraati qaamalleen guddisa bareeda guddatteetiin surriin isaanilleen dandeettii godhatti surriin isaanii dandeettii godhatti jechuun ijoolleen tun waatu galaaf so isaan ji'a jiranuyyuu waan hedduu isaanii galaattu jira ijoollee tanaa faxaanummaa takkii qarummaa tana harmarraa argattii jedha har'a warri gorsa harmaa haadhaa kennu mucaa kan kee smaartii ta'uu feetaa jedhan yoo mucaan kan kee smaartii ta'uu ka feetu taate harma kennii fi harmatti jabaadhu jedhaniin haadhaan tuni waan ajaa'ibaa akka itti dhufuuf deemnu rabbiin hoosisa ilmaanii qur'aana keessatti nu dubbiseeftu hikmaa tana keessa jiraa bu'aa tana warri jala deeme ogeeyyin fayyaa ilmaanilleen as baasan inshaallah irraa haasa'uuf jiraanna hoosisi harmaa bu'aan inni ijoolleef qabu dhukkuba adda addaa ilmaan akka dhukkuba adda addaatirraa ittisa kennaniif akka dhukkubni adda addaa ijoollee tanaa yookiin ittiin heddummaanne yookiin ittiin dhufne dhukkuba hoosisi harmaa ittisa irraa kennaniif keessaa bobaya garaa ilmaan kana garaan boba'u mar'imaan isii boba'uu irraa tiksaa jedhan akkasuma boboya sombaa yookiin boombaa hidda hafuurri namaa kun keessa deemu kanatu yoo ijoolleen harmaan hin guddatin bobayaa jedhan kana xiqqeessa yookiin akka dhukkubni akkanaatiin ijoolleen dhukkuba akkanaatiin hin qabamne godhaa jedhan akkasuma dhukkuba gurra hoysisu jira ijoollee xixiqqoo gurra kana riddee bootti ijoolleen kanallee irraa ittisa takka akka bobeenni gurraa kun irraa laafu godhaa jedhan dhukkuba warri doktoroota akziimaa jedhamtu jira ka ijoolleen qabamtuun hedduu kanallee laaffisaa jedhan kanallee akka ijoollee hin mooyanne godhaa jedhan wanni biraa ka hoosisarraa ijoolleen bu'aa argattu haadha fi ilmee walitti hidhamu jechuun haati hoosiftu ilmee isii irraa fagaachuu hin dandeettu ilmeen sun haadha san jaalala isiitiin guddatti ijoolleen akkasii ta haati hoosiftu hedduu haadha ifiitiif mararaa qabdi ijoolleen xixiqqoon haatiin hoosisinta xunxuu afaan kaayan haadha beelef jettee haadhatti hin mararamtu haadhatti hin marfamtu haadhatti hin hidhamtu maaliif
abbaan fedheeyyuu walitti laaqeetiin afaan kaa'uu dandayaa haadha haga yoo harma hoote jaalattu yoo harman hodhin in jaalattu ijoolleen guddiftuun ijoollee guddiftu tahaatiin guddisin tahaati biraa hujii deemtu tahaati amma harman hoosifne qorannoo hedduu argamte keessatti haadha caala dubartii biraa ta isii guddiftu san itti hidhamti san jaalatti yoo isiin baate duukaa bootti akka haadhatitti haadha baatuu ba'uu baattuyyuu irran kaayanne isiif jetteen boottu jechuudha duuba yoo fayyaa gaariif fayyaa qaamaa gaariif ta surrii gaarii ilma ifiitiif argamsiisuu barbaadan hoosisuutu dirqamaa hoosisuu barbaachisaa jedhan hoosisa harma haadhaa qorannoo warri waa'ee ijoollee jala deemu godhatan qorannoon isaan godhan ijoollee harma aanan harma haadhaa hooteef ijoollee harman hodhin wal bira kaayaniitiin laalan haala isaanii jijjiirama haala isaanii maaltu argame warri harma haadhaa hodhan ol ka'iisi dhiigaattu laafa'aa jedhan dhiigni ol hin kaa'u dhiigni ijoollee akkasii ol hin kaa'u jechuu likki hin dabru ol ka'uun dhiigaa dhiigni darajaa itti saffaramu qabaa waan likkaniintu jiraa yoo laalan ijoolleen harma hoote dhiigni isaanii hedduu ol hin ka'u taan hoo osoo xixiqqootuyyuu ol ka'iisaa dhiigaa fuudhutu argame dhukkubaa kolostoroo jedhaniin kaa hiddi mooru'u ijoolleen harma hootuun qabduu jedhan ijoolleen harman hodhin waan biraa hootu xunxoo itti kennan immoo kolostoroo godhatti osoo hin gayiniyyuu ijoolleen harma hootu dhukkuba sukkaaraa ka darajaa lammeessotirraa nagaya banii jedhu ijoolleen immoo harman hoone dhukkuba sukkaaratiin dafamanii miidhamuu yookiin qabamuu jedhan olmaa'in hayni lakkoofne kunu ijoolleen bu'aa isiin argattuuf gayaadha dhukkuba hedduurraa nagaya bu'uu isaanii lakkoofne jirra haati hoo haati ilmee fi jalqabarraa jalqabdeetiin harma hoosiftu maal argatti cinqii hoyittu isii mudataa qaama isiitti huqqataa dhiiga isiitti ol ka'aa dhukkuba sukkaara daftee fuutii nyaqarsa harma nyaqarsa harmaa fuutii nyaqarsa mana hormaata godhatti waan kana hundaa yoo rabbiin sababaa hoosisaatiif isii tiksee jedhan olomaa'in
تدراتي ميزان نئسي أول كألي كين دبرو هذا هو سفتو قام نسي قبته ميزان نسي أول كأي ركني فياي تندف أكا دبلما ديغافا تلميسو هو نيقرسا تكا كانسرا هرمان فوتو هاتي هو سفتو بواجائباتي تسديسو نيقرسا من هرماتا كانسرا من هرماتا haga waggaa 40 duraan fuutu jedhan haati hoosiftu akkasuma haati hoosiftu dhukkuba sukkaaraa ka daraja lammeessoo in fuutuu jedhan insha Allah ar'a qophiteenna asirratti sini gabaabsa qoonni biraa yoo rabbi biraa taate hoosisa amma bu'aa isaa